Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Cira sammuu keessan irraa daqiiqaa isinii kenname kana keessatti cira adda baasaa ofirraa bayinarraa adda jedhaani akkasumatti utuu hin geddaramin utuu kakuun argin utuu hin guutamin utuu hin eebbifamin baraa gara baraatti akka dabartu kan si godhe cira ofirraa ofitti inni baay'inaame. Inni kun gargaarsa waldaaf gootan miti, gargaarsa raajiif gootan miti, gargaarsa ofii keessaniif gootanidha. Afeera hafuura qulqulluu cira adda baasaa ofirraa akkasumatti jijjiirama kan hin qabne jireenya jijjiirama hin qabne bara akka lakkooftu kan si godhu adda baasaa ofirraa cira ofirraa gadhiis sammuu koodha, gadhiis laphee koo, gadhiis qalbii koo, arraba koo irraa buqqa'i, ija koo irraa gurra koo irraa buqqa'i, sammuu koo irraa buqqa'i, qalbii koo keessaa buqqa'i, yaada koo keessaa buqqa'i maqaa Yesuusiin jedhaani. Cira ofirraa michoonni Kiristoos maqaa Yesuus Kiristoosiin qoraattii hamaan kun hagubatu waldaa kanarraa hagubatan. Radia bigondil barmagatenda yala barbel krondi klipar pilikret 11 ntrimbelogonto zogodugogos gabgligim parwaidia hakodi polomon karamandili vilitradilages. Hallelujah. Galatoom Yesus maqaa gooftaa keenya Yesus Kiristoosiin galannisiif haa ta'u. Mee ol kaa jaajaa ulfina wangeelaaf ulfina Waaqayyo gooftaa macaaf harka keessan lammanuu diriirsaa bal'isaa. Namni ilaalu ija fooniitiin ilaalanii gooftaa arguun hin danda'amu. Of hin gowwoomsinaa, gooftaatti dhiyaadha. Utuu inni dhiyoo jiru Waaqayyoon barbaadadhaa jedha sagaleen gooftaa. Yeroo inni argamuu danda'utti Waaqayyoon barbaadadhaa, utuu inni dhiyoo jirus isa waammadhaa jedha. Yeroo inni argamuu danda'utti Waaqayyoon barbaadadhaa, utuu inni dhiyoo jirus isa waammadhaa jedha. Hallelujah. Amma gooftaan sitti dhiyoo jira. Akkati na barbaadadhu naan jette fuul yaadi garaa koo natti hima jedhe Daawit. Amma laa ana keessaan tajaajiltoota iddoo kana dhaabbatan keessaan isinitti hima gooftaan dhiyoo jira. Owwaachuu danda'a yoo laphee keessan bantan dhufe ol seenuu danda'a. Iddoo hundumaa jira dhugaadha. Lapheetti immoo abbaatu afeerrata. Harka keessan lammanuu bal'isa. Waaqa waaqotaa si galateeffanna, gooftaa gooftotaa si galateeffanna. Handaaraa amma handaaraatti, galaanaa amma galaanaatti, Atilaantikii amma Meditiraaniyaanitti, Paasifikii amma garboota gugurdaa amma garba Indiitti, Noorzi Pooliidha amma Antarkiitikaatti, Maarsii amma Juppiiterii amma Eerziitti, lafa uumamni jiru hundumaatti gooftummaan kee guutee, gooftummaan kee irra dhangala'ee, diinota keetti lafa dhiphiftee, qilleensatti dhiphiftee, ijoollee kee bardhuu dhiigaa irratti baattee, baraa gara baraatti waldaa kee, ilmaan kee, maatii kee waan dabarsiteef galanni si haa ga'u. Ulfinniif galanni siif haa ta'u. Irra lafaa jirra malee duunee garaa lafaa keessan jirru. Lafarra dhaabbannee jirra. Lafti guyyaa baay'ee nu liqimsuuf beellame. Afaan isaa nu nyaanne. Lafa kana irra dhaabbannee dugda isaarra dhaabbannee jirra. Warri garaa lafaa jalatti gadi hin buune hin ililchuu jedhamee barreeffamee jira. Ililchuudhaaf tokko lama sadii. Dabala. Dabala. Roba laba gana wadia. Diinonni Waaqayyoo gubataa jiru dabala. Mana wados. Dabala. Mootummaan du'a waraanamaa jira dabala. Mootummaan dukkanaa waraanamuu ilillee keetiin. Amanaa ililcha. Harabagana wadana mana bagas. Hallelujah. Sagalee keessa ol kaasaa yaa du'aa jedha. Arfiin kee meerree. Yaa Siyool jedha. Gooftummaan kee meerree jedha. Yesuus jiraataadha jedha. Ani isaa wajjin jiraadheera jedha guddisaati. Barabaraan jedha. Mataa du'aarra jedhee jedha. Yesuusii wajjinan jiraadha jedha. Ililcheen garaa diinaa guba jedha guddisaati. Tokko lama sadii. Shubara wagalafan dalabagas. Galanni ulfinni ammas hin jedhamne siif haa ta'u. Yeroo kana araara dhuman qabne nurratti dhangalaas. Ifama nuu godhi.
an fuula saba kee dhaabbachuuf nama ga'aan turre ayyaana kee na fide ayyaanni halallabu afurri qulqulluun maayikii kana harka isaan qabatee afaan ofiitiin haa dubbatu bifa ofiitiin haa mul'atu sagaleen kun sagalee waaqayyoo haa ta'u sagalee kana kan dhagaan lapheen isaanii haa baqaqu guutamuu haa hawwan adda waraanaatti ba'uu haa hawwan qoraattitti abidda waaqarraa gadhiiseera as qofaa miti waldaa waaqayyoo hundumaa irratti yeroo kana abiddi haroobu otuu dibanni waamamin dibanni haa dhangala'u otuu seexanni hin ifatamin seexanni sagalee kanaan haa waraanamu har'a sagalee dhagaa daaku nutti dubbadhu sagalee gaara gadi qabu sagalee galaana gossu sagalee burqaa futtaasu sagalee sammuu namaaf hormaatii godhu yaa ulfina waaqayyoo yaa ulfina waaqayyoo yaa ulfina gaara Taaboor yaa ulfina galaana diimaa hirtee yaa ulfina jannata keessatti mul'atte yaa ulfina dunkaanatti walga'an duratti mul'atte yaa ulfina taabota irratti mul'atte yaa ulfina galaana Andiriyaatiki irratti mul'atte yaa ulfina gaara Siinaa irratti mul'atte yaa ulfina teessoo araaraa irratti mul'atte yaa arraba biddeessa Yerusaalemitti mul'atte isa galaana diimaa irratti mul'atte isa gammoojjii Siinaa keessatti mul'atte siwaama 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 amajaajii kee gidduu diina kee gidduu dhaabbannee siwaamna waggambar dalavana waglaa bigees diinonni kee sitti hin ga'isin afaan isaanii haa cufamu ulfinni kee waldaa kana haa dhaalu haa guutu bitaatti mirgaatti haa dhangala'u foonni hin mul'atin namni hin mul'atin seexanni hin mul'atin dhukkubi hin mul'atin xibaartonni redenda adamsitoonni gaaddonni basaaftonni Lucifer galaa halaa kan baatani waraansa onnee fudhatanii gad ba'an foonuma isaanii waraaneera maqaa ilma waaqayyoo Yesuus Kiristoosiin gaangoliin seexanaa miilla hidhamu afaan na hidhamu qilleensi lafti namni abiddatti ta'u nutti dubbadhu waan nutti dubbattu ija keenyaan nu agarsiisi maqaa kee ulfinniif galanna ta'u maqaa Yesuus gooftaan Wangeela Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 1 kaasee kan jiru maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nan dubbisa. Macaafa qulqulluu keessan irraa hundumti keessan ol faana baafadhaa. Akkas jedha boqonnaa 19 lakkoofsa 1 irraa yommus Pilaaxoos Yesuusin achii fuudhee reebsise. Warri loltuu gonfoo qoraattii hojjetanii mataa isaa irra kaa'an uffata dhiilgees itti uffisan. Gara isaatti deddeebi'anis attamree yaa mootii Yihuudootaa jedhanii isa in kabalu turan. Pilaaxoos ammas gadi ba'ee dabaa tokkollee akkan isa irratti hin argine akka beektaniif kunoo gara keessanittan gadi isa baasa isaaniin jedhe. Yesuus immoo gonfoo qoraattii kaa'atee uffata dhiilgees uffatee gadi ba'e. Ameen. Ta'a gooftaan isin haa eebbisu ta'a. Nagaan isiniif haa ta'u. Nagaan siif haa ta'u nama isin bira jirus galagalaatti galagalaati. Yoo baay'ee majaallatu taatan immoo hammadhaa nagaan gooftaa siif haa ta'uudha harka keessan diriirsaa hammadhaa. Nagaan siif haa baay'atu jedhaani. Nagaan kee biyya lafaa haa guutu jedhaani. Baga Waaqayyo bara haaraa si agarsiise waliin jedha. Baga jiraatte waliin jedha. Kiyyoon seexanaa duwwaa ta'eedhaatti maa nama isin bira jiru. Jabina kee miti har'a iddoo kana kan si ilaate jedhaani nama isin bira jiru. Ija keessa laala. Walitti galagalaa ija keessa laalaati akka Waaqayyoof jirtaam waliin jedha. Me warri gammaddan gooftaaf galata dhiyeessaa mataa irratti ol fuudha mataa irratti tumaa walitti haleluuyaa 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 shoo Waaqayyo isin haa eebbisu afuufame ammallee dabalaati warri ililchuu dandeessan qaamburreessaa yaala wada baramataan galanni isaaf haa ta'u yeroo xurrumaan afuufamu gowwummaadhaan guyyaa lama irratti kadhannee seetanii waraannee beenna gaaf tokko mannaa gashaa masitti utuu lallabnu jireenyaa jedhama mishinariin keenya tokko beektan hin beeku xurrumbaa marratti nuu kadhate ganama gaafa kaanu ittiin seetana yiisiisa jedhee irraa iyya jaarti irraa gabaa mannaa gashaa keessatti ixaana nutti aarsan duratu jechuudha waa baay'ee ta'ee xurrumbuu ammaa afuufamu kanaan iyyee gaaf tokko immoo waldaa keenyaa gaafas xurrumbaadha kadhannee dhannee fi xurrumbaa afuufnee naan seexanni waldaa makaana Yesuus keessaa yiite gaafas immoo gowwaa ta'uun gaariidha jechuuf hin jedhee baga gooftaan har'aan isin ga'e sagalee amma dubbifne walii wajjin ilaallaa namoonni barreen gaddaa bilbila walii bilbiltan namoonni wal beektan namoonni afeerraa wal afeertanii wajjin nyaattanii dhuddan namoota hedduu obbiraa dhabuu dandeessu isin garuu har'a jirtu
jiraachuun keessan kun immoo akka mukaatti kan Waaqayyoon asii ol ilaaltan utuu hin taane kan itti iitanii ililchitan ta'uutu irra jira. Gooftaan isin jiraachise waa tokko qofa isin irraa barbaada, innis galata maqaa isaatiiti. Maqaa isaaf galannaa ta'u. Waldaa kanaaf illee guddaa Gooftaa galateeffannaa, tarkaanfii guddaa tarkaanfattee fagoo dheeraa deemtee jirti. Lola hamma sana keessatti, wallaansoo hamma sana keessatti, qoraattii hamma sana keessatti dhaabbachuun iyyuu ulfaata, ol deemuu miti. Irraa oleen baay'ee rakkisaadha. Rangadee garuu dhiibbaan barbaadu. Takkaadhaan lagatti of argu. Irraa oleen garuu ol deemuun isaa utaa akkoo barbaada. Duuba waa dura duuba kaa'aa deemuu barbaada. Gararraa godhanii gad dhiibu yoo ta'e immoo sirumaayyuu ol siquun hin yaadamu. Garuu hafuurri qulqulluun namaa wajjin jiraannaan waanuma hundumaatu danda'ama. Baga gammaddan. Sagalee kana gabaabaatti ilaallagaa sagantaa baay'ee qabdi waldaan jedhamee jira. Iddoo nama dubbisee wangeela Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 1 waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos keessaa isa ijoodha. Maal jedha iddoo nama dubbise kuni Phiilaaxoos Yesuusin achi fuudhee reebsiseetu miidhaa qaamaa guddaa mataa miillaatti madaaf dhiigatti uffisee gadhiisuudhaaf yaada isaa keessatti waan yaadee fi kunoo adabameera jedhanii warri akka inni fannifamu barbaadan sunillee akka gammadan gochuuf yaalii godhee jedha. Yeroo kana warri loltuu ofiima isaaniitiin gonfoo qoraattii irraa hojjetanii mootiidha waan ta'eef mataa isaa irra kaa'aniidha. Yesuus mataa amma miillaatti madaaf dhiiga uffatee uffata bildiimmaa itti ga'isuuf kan itti uffifame sanallee uffatee gonfoo immoo mataatti kaawwatee gonfoo silaa gonfoo mootummaa isa warqee irraa kaa'atu garuu immoo qoraattii irraa kaa'ateetu achi as ba'ee jedha. Gooftaa keenyaaf galanni guddaan haa ta'u. Yohaannis wangeela isaa keessatti ergaa kana sagalee kana boqonnaa 19ffaa keessatti barreesse. Ergamaa Yohaannis mucicha xiqqaa ture kan jedhamu jechuudha. Ergaan kun kan inni barreeffamee fi wangeelli Yohaannis kun macaafota isaa 5 keessaa addatti wangeelli Yohaannis kan inni barreeffame ergamaa Yohaannis eegaa Phaaximoodhaa galee mootii Doomisiyaan fa'aa Neeroon fa'aa eega dudu'anii booddee mandara namaatti eega deebi'ee booddee waan ija isaan argee waan gurra isaan dhaga'ee waan harkaan qaqqabee mirkaneeffate kan Yohaannis barreesse. Kanaaf wangeela addaa jedhama. Wangeelonni warri kaan sadanii Synoptic Gospel yookaan immoo wal fakkaatoo warri jedhamanii waan Yesuus dubbate irratti xiyyeeffatanii akkuma kana immoo warri barreessan Luqaasiif Maarqos gooftaa Yesuus Kiristoosii wajjin qaamaan lafarra jiraachuuf carraan arganne. Egaa gooftaan ol ba'ee bartoota ergamootaa waan turaniif waan bartoota irraa baratan barreessan. Bartoonni immoo dubbisanii akka inni sirrii ta'e mirkaneessanii fi eega sanaa wangeela jedhamee waldoota bara sanaatti raabsamee jechuudha. Kan Yohaannis garuu isa kanarraa adda. Wabiin isaa xiqqaa waan Yesuus hojjetetti kan xiyyeeffatu, waan isarra ga'etti kan xiyyeeffatu, waan ijaan argeef, waan gurraan dhaga'eedha. Kanaaf egaa hanga bara 90tti barreessaa ture. Kan inni barreeffameef kaayyoon isaa giddu galeessaa warri hin amanin wangeelicha dubbifatanii yookaan dhaga'anii akka amananiif Yohaannis kan inni barreesseedha jechuudha. Wangeela Yohaannis kana keessatti boqonnaawwan wangeela Yohaannis 21f lakkoofsota 879tti qoodamee jira jaarraa 15ffaa keessa. Mardookaayii fa'aa lammiileen Yihuudootaa warri macaafa qulqulluu boqonnaaf lakkoofsatti qoqqoodan akka qoodanitti boqonnaa 21 lakkoofsa 879 averejidhaan boqonnaa tokko keessaa gara lakkoofsa 42 arganna. Kaayyoon wangeela Yohaannis guutumaa guutuutti mishiiniidha jechuudha. Warri hin amanne dubbisanii akka amananiif. Maaliif? Waan ijaan arge, waan gurraan dhagaye, waan qabatamaa harkaaf harkatti beeku kan inni barreessee fi waa'ee Yesuus guutumaan guutuutti dhugaa ba'uudhaaf. Harka keessan garasittis wal qabadhaa. Amma hammaan daara lafaatti waa'ee Yesuus dhugaa baana jedhaa guddisaati. Yesuus nuuf dhiigeera jedhaa. Nuuf waraanameera jedhaa. Gonfoo qoraattii nuuf kaawwateera jedhaa. Ani kanaaf dhugaa baatuudha kan jettan harka keessan akka wal qabdanitti ol kaasaa nuyi dhugaa baana jedhaa. Seexanni haa aaru nuyi dhugaa baatota Yesuus jedhaa. Ameen. Yesuus gooftaadha. Yesuus gooftaadha. Qoraattii irratti gooftaadha. Alangaa irratti gooftaadha. Loltoota irratti gooftaadha. Saba irratti gooftaadha. Namoota irratti gooftaadha. Irra lafaa kanatti gooftaan Yesuus qofaadha. Samii kana gubbaatti ergamoota irratti maanguddoota 24 irratti Yesuus gooftaadha. Garaa lafaa jalatti gooftaadha. Galaanota irratti gooftaadha. Urjiilee samii keessaa irratti gooftaadha. Ji'a biiftuu irratti gooftaadha. Oh halleluuyaa. Mee Yesuus gooftaadha jedhaa. Jedhaa mee dabalaati.
warri isinitti tole duwwaan jedhaa sadii tokko lama sadii oh hallelujah warri waaqarraa gooftaa tokkicha beeku Yesuus jedhama warri lafa jalaa warri Luusfer bira jiran biiroo Luusfer keessaa warri ergaman mana hidhaatti warri Luusferiin kunuunsan ergamtoonni seexanaa gooftaa tokkicha beeku Yesuus jedhama amanu Yesuus gooftaadha jedhii jenne sababa hanqina ayyaanaarraan kan ka'e hamma ajaja si argatutti Yesuus gooftaadha hin jedhu amanaan si ana hanqina ayyaanaati qooruu keenya agarsiisa goguu keenya agarsiisa malee Amaanu'eel Aamos maal jedha atu walga'ii geggeessinu jedhe guddataa dhaqee Luusfer bira qaamaan dhaqee dhaabbatee yookiin teessoo irra taa'ee walga'ii geggeessuu irra gaafa ga'u nu keessaa tokko jedhe akkasitti gadhiifamna mootummaan keenya akkasaa Luusfer ibsa kenne ennaan nu keessaa tokko jedhe nu keessaa tokko saba biyya lafaa kanaa fayyisuudhaaf Yesuus kan jedhamu tokko ergameera isa akkam goona ennaan Luusfer teessoo irraa lafa dha'e jedhe sila mootiin biyya lafaa anaa jedhe haasa'aa jira sila mootiin biyya lafaa waaqa lafarratti kan mo'u anaa yeroo dhiyootti hin gadhiifamaa diina keenya isa gubbaa hin barbadeessina bara baraan moonaa jedha garuu Yesuus teessoo kee gombisas hin jenne Yesuus gooftaadhas hin jenne biyya lafaa fayyisuudhaaf Yesuus kan jedhamu mul'ateera inni saba biyya lafaa fayyisa jedhama isa attam goonaa mee isa attamitti yaa moona yaa mootii ennaan Yesuus kan jedhu dhagahamnaan teessoo irraa dirgame halleluuyaa hundumtuun gaggalagalan jedhani achiin booda akkuma ta'u ta'ee bayyaannatee ka'ee warra kaanitti waan afarsee kaasee lammataa maqaa kana as keessatti dhoofteenaan hin ajjeefamta dhee namichachaa waarningii kennee Amaanu'eel Aamos ila lollee moonaa in qallaa durban dhimnaan nurkaa ba'ee jedhee ibsa kenna garuu kan bira ga'ee qabee qaluu miti maqaa isaa gaafa dhaga'u garuu teessoo irraa galagala oh halleluuyaa harka keessan mirga ol kaasaa Yesuus jedhaa kan isinitti tole dabalaa warri isinitti minyaa'u sadhumaa jedhaa eebbifame siifa ka'u teessoo irraa akka Isxifaanosiif ka'e akka Isxifaanosiin ijaajjee simate teessoo irraa siifa ka'u akka harka ol kaafte harka ol siifa kaasu mirgaan Waaqayyoo waa'ee keetiif teessoo irraa ol ka'u kasuma mee sagalee kana yeroo muraasa qofa walii wajjin ilaallee sagantaa waldaa sakaanitti dabarraa sagalee amma iddoo kanatti dubbisne irraa kan arginu Yesuus Kiristoos gonfoo qoraattii kaa'ateetu as ba'ee isa jedhuudha qoraattichi fannifameera kan jedhuun isinitti dubbadha akkaataawwanitti Yesuus Kiristoos gooftaan keenya dhiiga isaa dhangalaase shanan keessaa isa tokkodha kun waa'een gonfoo qoraattii kaa'atee as ba'ee jechuun sim jennee waan lablab goonu miti qoraattii maali qoraattii jechuun maa jechuudha Yesuus Kiristoos irra maaliif kaa'ame maal jedha macaafni hammuma afuurri qulqulluun ija keenya xinnoo ishee baallee ishee walirraa fuudhe qofa yoo ilaalle amma sammuun keenya hubatu qofa nutti baraa gooftaan malee biyyoon lafaa kun hin fudhatu hiika wangeelaa akka macaafichi dubbatu Yohaannis egaa gonfoo qoraattii itti kaa'anii irra kaa'anii tochees baasanii jedha Yesuus gooftaan gonfoo qoraattii kaa'atee as baasee as bahee jedha mataatti baattatee jedha mee waa'ee qoraattii kanaa macaafa abboota firdii boqonnaa 9 lakkoofsa 15 lakkoofsa 8 amma 15tti kan jiru walii wajjiniin dubbifna daddafaa macaafa qulqulluu keessan irraa baafadha akkas jedha abboota firdii 9 8 hanga 15tti kan jiru al tokko mukeetiin mootii moosifachuuf ba'anii ejersaan nurratti mo'ii jedhan jedha ejersi immoo mammaassa warri mootii ta'uuf jedhu walitti mammaakuudha ol deebitanii yoo dubbistan ejersi immoo mukeetii irra deemee isaan bulchuudhaaf attamittan dibata koo isa Waaqayyooliin fi namoonni ittiin ulfina argatan baasuu dhiisaree jedhee deebiseef yommus mukeetiin sun harbuudhaan kottu ati nurratti mo'ii jedhan harbichis ani mukeetii irra adeemee isaan bulchuudhaaf attamittan ija saminyaa'aadhaa fi gaarii kana godhachuu dhiisaree jedheen amma immoo mukeetiin sun wayiniidhaan kottu ati nurratti mo'ii jedhan wayiniinis ani mukeetii irra deemee isaan bulchuudhaaf attamittan ija daadhiin isaa Waaqayyooliif namoota gammachiisu kana kennuu dhiisaree isaaniin jedhe yommus mukeetiin hundinuu laaftoodhaan kottu ati nurratti mo'ii jedhani laaftoonis jedhatti bufee laaftoonis dhugumaan dibdanii ofirratti namoosiftu yoo taataniif kottaati gaaddisa koo jalatti kooluu galaa akkana yoo ta'uudhaa baate garuu ibiddi qoraattii koo keessaa ba'ee gaattiraa Libaanoon xaphaa godhu jedhee abboota firdii boqonnaa 9 lakkoofsa 10 lakkoofsa 8 amma lakkoofsa 15tti kan jiru walii wajjiniin dubbifne akkuma amma dhageessan caakkaatu jedha waa'ee qoraattii maalummaa qoraattii ilaaluuf deemna caakkaatu mukeen caakkaa kanaatu ba'anii mootii barbaannaa jedhan
Haleluuyaa. Mootii barbaadna jedhanii immoosifanna jedhaniitu mukeen sadiif dursa kennanidha. Tokkoffaa ejersa, lammaffaa harbuu, sadaffaan wayiniidha jedha. Sirriitti dhaggeeffadhaa dubbii kana. Tokkoffaa ejersa, lammaffaa harbuu, sadaffaa wayiniidhaa fi duraa duubaan carraa kennanidha. Ejersa bira deemnaan yaadi keessanillee baay'ee gaariidha garuu ennaan hojii laman qabaa jedhe. Ejersi maal jedheeni hojii laman qabadhe. Tokko dibata koo jedhe. Dibata koo isaa waaqayyooliif namoonni ittiin ulfina argatan jedhe. Dibata maddisiisaa madda dibataati ejersi. Waan lamatu ittiin ulfina argata. Tokkoffaan waaqolii, lammaffaan namoota. Waaqoliif namootaaf ulfina kennuu dhiiseen muka wajjin wallaansoo qaba. Kun hin ta'u. Tole harbuu bira immoo deeman. Harbuun immoo maal jedha harbuuni? Mukeetirra deeme akkamittan isaan bulchaa'edha. Ija isa minyaa'aaf gaarii kana godhachuun dhiisaa kanaaf jedheedha. Ejersi dibata mootonniif namoonniif waaqoliin ittiin ulfina argatan jedha. Harbuun immoo maal jedha? Ija minyaa'aaf gaarii godhachuu dhiise. Sadaffaa ammoo mukeetiin isa ittaanu wayinii bira gaafa deeman wayiniin immoo maal jedha? Atamittan ija isa daadhii wayinii waaqayyooliif namoota gammachiisu kennuu dhiisaree jedha. Dubbii kana keessatti waliigalteen dhimnaan laaftoo bira deeman. Laaftoon immoo nan taa'e. Nan ta'a garuu tokkoon keenya jala dubbannaan qoraattii koo keessa biddi jira. Latti godhee lafa sinna. Isinii taa'e naan hin taa'adanii. Warri Abemelek faa maatii keessaa qomoo keessaa ilma garbarraa dhalate tokko fuudhanii moosifachuu gaafa barbaadan mammaasa kana waliif dhiyeessan. Garuu maal jedha macaafni waa'ee qoraattii kanaa kan jedhuuf mukoota kana sadan ilaaluun dirqama. Ejersi maal jedha macaafni waa'ee ejersaa? Ani akka muka ejersaa isa yeroo hundumaa lallisuutii jedha raajichi. Jedhe Waaqayyo jedhe. Waaqayyo akkas jedheedha Isaayyaas. Ani akka muka ejersaa isa yeroo hundumaa lallisuutii ija godhachuu kan si dandeessisu ana biraa siif hin argama jedhe. Ameen haleluuyaa. Bara dhufu kanatti Yaaqoob hidda yaafata. Israa'elis hudhee daraara. Ani akka muka ejersaa isa yeroo hundumaa lallisuuti Yaaqoobiif Israa'eliin ija godhachuu kan dandeessisu ana jedhe. Beellamni keessa waggaa waggaatti darbaa ture Waaqayyo bara fuulduraa kanatti hidda yaafatta huutee daraarta siin jedhe. Oh haleluuyaa. Ejersa biraa ergaan dhufeera. An ejersaa jedhee kan dubbate eenyuun addina iddoo kanatti Waaqayyo gooftaa maccaatu ejersatti of fakkeesse. Oh haleluuyaa. An ejersa jedhe Waaqayyo. Dibata dhangalaasa jedhe. Namoonni jireenyi keessan goggoge qoqqoore akkan sila hin qoqqoorre hin goggodne jenne. Caamsaan hin hafa bara fuula duraa kanatti yee. Gogiin hin kaasinirraa. Hin fannifama qoraattiin yee. Oh haleluuyaa. Waaqayyo gooftaan akkas jedha. Dibata waaqolii fi namoonni ittiin ulfina argatan. Namni fuula Waaqayyo duratti ulfina argate kan jedhamu dibata tokko yoo argateedha. Dibatichi ciqaa baal ciqaa Sudaanii as fe'amu miti. Maaloo miti kudurooloo moraamini waan bolaan keenya kan dibataa ooltan otuu hin taane kun ulfinan kennu namaaf. You see ulfinni inni namoonni argatan jedhu kun Waaqayyo gooftaa maccaa duratti. Waaqayyo ana duratti ulfina argatta dibata ejersaa waan argattuuf jedha. Dibanni ejersaa ejersichi Waaqayyo gooftaa maccaatiif bakka bu'a. Dibanni ejersa keessaa ba'u kun immoo hafuura qulqulluu jedhama. Barri kun baratti ilmaan Waaqayyoo ulfina argatanidha. Baratti dhadhaa ejersaa dibamtanidha. Ameen. Duuba nagaa ameen jedha. Hafuura qulqulluu kan barbaadan ejersa Waaqayyoo dhadhaa dibata Waaqayyoo waaqarraa kan barbaadan harka keessan bal'ifadhaa. Ameen jedha. Ila harka keessan akka itti facaasa. Ameen jedha. Isiniif haa ta'u maqaa Yesuus. Ejersa biraa sagaleen dhufeera. Waaqayyo gooftaa maccaa jedhama. Ejersichi waa'ee caakkaa nan dhiisa waa'ee keettan deebi'a jedha. Ameen haleluuyaa. Inni lammaffaan baay'ee dheerata akka yeroo keenyaatti deemnaa gaa. Inni lammaffaan immoo harbuudha jedha. Harbuun immoo maal jedhee deebise jara sanaaf namoonnii fi mootonni namoonni waaqoliin kan isaan dhuganii ittiin gammadan gammachuu isaanii kennuu dhiiseedha. Harbuun kan isaan nyaatanii ittiin gammadan nyaata isaanii ta'uu dhiisee isaan sooruu dhiisee beela baasuu dhiisee jedha. Ilaala
hafuurri qulqulluuni waaqayyo gooftaan machaa kan inni biyya lafaa kanaatiif kenne hafuurri qulqulluun waan hundumaa keenya ma warri musliimaa Muhammad jedhu isin jajjabeessa waan hundumaa isin barsiisa bara dhumaatti isinii kaa'ennaan Muhammad jedhan inni immoo du'eera otuu isa ta'e nuun jibba isaan qabnu garuu jajjabeessaan sooraan nyaachisaan guddisaan tikseen keenya nurraa addan ba'u kama caafni jedhutti waan jara jedhan sun immoo du'eera kanaaf inni waaqayyo jedhu kun bara baraan kan nama sooru ameen jedhame duumessa isaa kan irratti dhaggeeffadhaa bara baraan nyaata sammuu nyaata hafuuraa kan nama nyaachisu gargaaraan keenya beela baasaa dheebu baasaan keenya harbuun bara baraan ija hin dhabne kun hafuura qulqulluudha ijirraan nama moroo hundumaa gaaddisa isaa jalatti namoonni haara galfatu horiin hoosiftoonni haati ilmoolee qalbiitti suuta jedhaa oofaa jedhamanii tiksoonni Museen faa kan gorfaman kun harbuu bira yoo ga'an haara galfatu namoonni nyaatanii beelatti ba'u gaaddisni baala isaatii addunyaa kanaaf ta'a handaaraa amma handaaraa ga'ee jira haleluuyaa hafuura qulqullu galanni siif haa ta'u harka ol kaasaati biyya lafaa waan guutteef galanni siif haa ta'u jedha laftatti dhibdeen jiru jedha guddisaati diinonni keessi sodaatu jedhaani hafuura qulqulluudhaan me warra hafuura qulqulluu jaallattan juduunfadhaa harka keessan bal'isaa itti maa yaa hafuura gooftaa jedha yaasa addunyaa irratti gaaddisooftee jedha ansin galateeffadha jedha ati iddoo hundaa jirta jedha waldaan kee gaaddisa kee jala jirti jedhaani nyaata ati dhiyeessituuf nyaatti jedha ameen hafuura qulqulluu kan jaallattamme waa kennaafi haleluuyaa hafuura qulqulluu ati michuu kooti jedhame guddisaati jaalallee garaa koo jedha dubbadha hafuura qulqulluutti dubbadha ajaja koo guutuun miti hafuura qulqulluutti dubbadha jajjabeessaa koo jedhaani marii koo yeroo qabummaa jedha jajjabeessaa guyyaa dukkanaa jedhaani gargaaraa dhugaa jedha nyaarri kee kan hin geddadamne jedha na wajjin buutee baateedha hafuura qulqulluudhaan na wajjin kuftee kaate jedha narraa addan baane jedha haleluuyaa jastir laboora bagandiyaa hafuura qulqulluu bulfinnaa ta'u jajjabeessaa tokkicha sabeenna ameen sadaffaa gara waynii dhufan mukoonnedha waynii bira dhufnaan immoo wayniin daadhii wayniin kennaan jedhe dhuganii machaawwen yaa bishaan jiraataati an jedhe ani mukicha wayniiti kan jedhe wangeela Yohaannis boqonnaa 15 irraa arganna an mukicha wayniiti afaan isaa banee ana inni jedhe eenyunni Yesuus Kiristoos jedhama yeroo hundumaa jedhen immoo yeroo hundumaa dhugaatii gaarii dhugaatii gammachiisaan sabaaf kenna haleluuyaa waanuma barbaadu argata beektuu namni waanuma itti xiyyeeffatu argata waanuma barbaadu argata waaqayyo bira garuu waan gadhee warri barbaadan akkasumatti kassaran kisaaraa ta'e jireenyi isaanii kasala kuntaala keessaa kan of godhan nama hedduu jira biyya lafaana keessa waaqayyo bira daadhii waynii jira hafuura qulqulluu jechuudha Yesuus Kiristoos keessaa kan burqu yaa'aa bishaan jiraataati booruu kan hin qabne bakteeriyaa kan hin qabne wuhaa gaarii kan hin barbaachifne qulleessuu kan hin barbaachifne bishaan budduffatanii dhugan kanatu hin taane maal jedha Yohaannisuma kana boqonnaa 4 irraa dubartii Samaariyaatti gaafa dubbatu bishaan isan kennu namni dhugu bishaanichi dheebuu isa baasa bara baraan deebi'een dheebotu kana duwwaa moseetanii bishaanichi keessa isaatti burqaa taa'edha keessaa al tokko duddaa bara baraan si keessaa burqaa haleluuyaa suma kanatu burqaatti geddarama jedhe burqaa jechuun maal jechuudha akka qorannoo goone dhiyeenya kana burqaan na dhuguni yoo dhagaarra tuulan biyyoo yoo irra tuulan simmintoodha yoo daffanan yeroo waldaan kun hojjetame nan beeka asii burqee dhiisuu hidinaan simmintoodhaan daffanan burqaa miti cooreedha baay'ina bishaan garaa lafaa iddoo kana jiru naannawaan dhagaa waan ta'eef bishaanni wal dhiibee shayyaatu jechuudha hin daffaname hin goge inni burqaadha garaan isaa bara baraan burqaatti geddarama jedhu kuni simmintoon duuduu kan hin dandeenye biyyoon irra tuulamee duuduu kan hin dandeenye irraa waraabamee duumuu kan hin dandeenye namni waraabbates dhiises calcade yeroo hundumaa kan dhangala'u ilaala dhaggeeffadhaa bara fuula keenya duraa bara amma quba keenya kana keessatti calluma dheebba eegaluu isaatiin namni hafuurri qulqulluun irraa dhangala'aa deemu jira nu gidduu wakkan barra mandana waglaabiyaa keessa isaatti burqituutti geddarama jedha
Yohannis torba yaa bishaan jiraata yeroo hundumaa garaa isaa keessaa burqa jedha. Garaa Kiristoos keessaa yaa bishaan jiraata raal tokko kan dhuge barabaraan garaan isaa burqaa bishaanichaa ta'a jedha. Hafuurri qulqulluun si keessaa burqeen biyya lafaa guuta jedha. Abbaan erga harka kee ol qabadhu ameen jedhan. Raboodha wadiyaa. Hafuurri qulqulluun si keessaa burqee qilleensa macheessu, nama macheessu, uumama macheessu, dhaloota fayyisuu barbaada hafuurri qulqulluun. Dheebuun rakkattatuun taane situ macca addunyaa kanaa dheebuu baasa bara kana. Jedhe gooftaan. Inni dhumaaf inni gara dubbichaatti nu geessaa jiru gara ijoo dubbii keenyaa laaftoo bira dhaqanii jedhe. Laaftoon qoraattii koo'ii jedhe. Gaaddisa koo jedheen jalqabne laaftoon. Daadhii wayinii koo jedheen jalqabne. Dibata koo jedheen jalqabne laaftoon. Ija nami nyaatu jedheen jalqabne. Maal jedhee jalqaba? Qoraattii jedhe. Mukeennis isa filatanii jedhe. Dhaloonni addunyaa kana handaaraa hamma handaaraatti jiru qoraattii filate. Mukeen qoraattii filatan. Warra qoraattii filate kumaatama macca hedduu sana keessa warri qoraattii didde garuu asitti walitti qabamtee wayinii filattee jirti. Warra wayinii ameen jedhaa isin. Warra qoraattiif wayyoo. Warri wayinii garuu baga gammaddan. Zen qoraattiidhaan maal jedhee waama maree macaafni. Macaafa abboota firdii kanaa akkuma Saamu'eel bara naannoo dhaloota Kiristoos dura bara 1100tti Saamu'eel barreesse kan inni barreeffameef saba Israa'elootaatiif kaayyoon isaallee ibsa biyya kakuutti galuu Israa'elootaa fi geggeessaa abbootii firdii isaanii fakkaataa kamiin akka inni itti ka'u agarsiisuudhaaf Waaqayyoo gara Saamu'eel hafuura isaa fideennaan Saamu'eel barreesse. Egaa dhaloonni hedduun kumaatamni qoraattii haa filatanii. Qoraattiin kun maaliree? Maal jedha waa'ee qoraattii? Hadhaa qaba jedha tokkoffaa. Iddoo amma dubbifne maal qaba? Hadhaa qaba jedha. Kan mukkeen kaanii gaaddisa, kan wayinii dhugaatii, kan harbuu ija, kan ejersaa dhadhaa, kan laaftoo qoraattii isaa keessaa hadhaa qabaa jedha. Maaf uumame qoraattii irra waan hadhaa qabu kun? Sagalee Waaqayyoo keessa seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 18 irraa sababni sanyii qoraattii addunyaatti facaase cubbuu Addaami. Sanyii facaaftaa qoraattiin sii biqila jedhe gooftaan. Jikabbaan na'u baay'ee ulfaataan. Firee cubbuuti qoraattiin biqiluu masaatiif biqiluu qoraattiitiif sababni mukeeta jannata keessaa namni hin dhufas hin deemas hin yaadatus namni sagantaan kaleessaa dinqii tureedha. Maaltu lallabame yoo jedhan luqqisiin himu namni dhaloonni si'anaa hunda yoo ta'uu baates malee gaafachallee walii wajjin daqiiqaa gabaabaa tokko laallee turre mukeen gosa 5 Waaqayyoo jannata keessa kaa'e. Mukeen gosa 5 jannata keessaa qoraattiin hin jiru. Mooraa jannataa alatti dhalate eegi Addaamii fi Hewaan achi gabbaanii achitti uumame waan ta'e. Firee cubbuuti. Hadhaa kan tufu kun. Hadhaan dhaloota ofirra gaddatteessise nannaaffise qoraattiin kun gatii cubbuuti. Eessa gaa nama Waaqayyoo dhibee kaaseetu maxxanii morgaasaa mana qalii jalatti argitu. Eessa gaa kana Waaqayyoon nuu kaase itti awwaamama wal beennan jedha. Ettanii lafee isaa saree harkatti argitu dhaloota si'anaa. Ija hafuuraa yoo laaltan maaliif qoraattii xu'aa godhe. Qoraattiin immoo qoraattii ta'eef miti. Laaftoon kun hadhaa qabdi jedha. Isa ittaanu ba'uu 3 irratti immoo Waaqayyo qoraattii kanatti abidda qabsiise. Saba biyya lafaatti mul'achuu gaafa barbaade gooftaani saba biyya lafaa kanatti mul'ate handaara mandaaraatti raasee wurgufee tochoosee sodaachisuu isaa mul'isee saba isaa Gibxii gaafa baasuu barbaadu isa jalqabaa otuu Musee waamin otuu gara mana Fara'oon hin dhaqin Waaqayyo maal godhe gara qoraattii dhaqe. Tu sabni koo waa'ee ba'uu yaadiin jalqabate gubachuu qabda jedhee qoraattiitti abidda ju'a. Haalleluuyaa. Siifa ta'u maqaa Yesuusii waliin jedha. Mee guddisaa naaf haa ta'u jedha. Isiniif haa ta'u. Waaqayyo tokko dheetu mana Fara'oon hin dhaqin. Utuu Musee bira hin dhaqin. Utuu eessa hin dhaqin eessa dhaqan isiniin jedhe. Gaara Siinaatti ol ba'e. Gaara Siinaa gadi ilaale Waaqayyo. Gaafa Waaqayyo gaara Siinaa gadi ilaalu qoraattiin kun wal guuree goggogee akka nama waraanuuf akka naaffisuuf ta'utti jira. Isatti abidda qabsiise. Harka keessan mirgaa ol kaasaa. Baroota darban kana umurii keetti qoraattii kan ta'etti abidda qabsiise. Qoraattiin waldaa kana haguugdee tuwwifamtee jirtu abidda sitti qabsiiseera. Warra madana balawa galaba gaandiyaa. Ciraame qoraattii kana tuma afaan beektaniin 1 2 3 waan barbaadan jedhaanii. Olis ka'a gadis ta'a ciraa qoraattii kana. Qoraattii kan sitti ta'e Budaa, Illuminaatii, Luusfer, Saaxinaa'el, Xinqolaa, Digimt,
jawwe bofa wangoli dhukuba hiyuma morkiif fiigi keessa namaa kan miciiru yaadi namaa wangeela bakka hin taane kan godhu harka waaqayyoo namarraa kan gabaabsu hafuura qoraattiiti kun hafuura qoraattii hadhaa kan tufu ciri mana keerraa ciri mana dhaabbata keerraa ciri dhala keerraa ciri bara keerraa ciri tajaajila keerraa shada labara wadala mazza janni bahaa dhiyaa kaabaa kibbaa rukutu yoo jiraate dhaandara lafarraa wawwaraa namaan baaneeti boo'aan baanee isin nami godaannisa hin qabne jira akeeka keessa kamtu sii raawwate diinni kee kan hidheeta kaalee korokkodeessi kaa'e qoraattiidha illuminaatota bofoota xonqaawota xibaartota cira guba 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 wuu hababa urraa maqaa Yesuus gooftaan ameen hagubatan maqaa Yesuusin diinonni qoraattii ameen jedha warri qoraattiitti diina taatan ameen jedha hagubatu qoraattiin dhala keerraa hagubatu waldaa keessan irraa hagubatu tajaajila keessan irraa hagubatu waajjira keessan irraa hagubatu ollaa keessan irraa baabiiftuu gubeera lixarraa kaabaa kibbarraa gubeera lafa jalaa samii jalaa gubeera galaanarraa qilleensarraa gubeera humna dhiiga Yesuusiin haleluuyaa hamma amantan isiniif ta'a abiddatti qabsiise waaqayyo jedha inni taanu Museen immoo maal jedha wanta guddaan arge jedha meecaa godhaa dhaggeeffadhaa waan gad ba'u sadii wanta guddaa the greatest thing merciful baay'ee kan nama dinqu waan sirra qabeessa araara qabeessa waan ayyaana nama laatu waan guddaan arge maal ennaan qoraattii gubataa jira isumayyuu irraa baba'aa qoraattiin isaan gubatu jedha mee hubadhaa haleluuyaa kun jedhe Museen ennaan sammuu Musee ilaala sammuu Musee jechuun akkuma Musee inni gallu kana miti Museen dhagaa bishaanii abeet jedhee uumamaa wajjin kan haasawaa turedha oh haleluuyaa Musee jechuun maayikii nu barasin jiru maayikii makana wal hirkaa fuudhanii gatiittii kan ol harkifnee nuyi gallu kanaa miti waaqayyoon qaamaa nama argutti dudda waaqayyoo harka waaqayyoo argeera at least physically masuma ija foonii jechuudha xiree masaa waaqayyumaan argeera shaashara wayyaa isaatii argeera fuula isaa qofa hin argine hindu'a waan ta'eef raajii guddaadha Museen seera lakkoobsaa boqonnaa 12 lakkoobsa 3 irraa ባሪያዬ ሙሴ በቤቴ ሙሉ ላይ እጅግ የታመነ ነው ራጆታ ወረካንቲ ሰገሌን እንዱበድ ይሰትገሩ ቃማነ ሙለደ ሙሴ ነማመነገው ከነቲ ዋኤን ቆራቲ ኩምባዬ ጉዳታ ይጀ ዋምባዬ ጉዳዳ ይራቦባ ገሩን ጉበተን ከናፎ ገረ ኢሰ ጉበቱ ቆራቲ ከናነቀ ኢላላ ጀደ ሙሴን ጀደ የሮ ከና ድንቂ ገረ ብራንተ የትቡበ ለኮብሰ ጃረጋ ፈደን ነው ማል ጀዳ አብዲ ቆራቲ baay'ee jaallata irraa didichaa jedha boqonnaa 22 lakkoofsa 6 irraa baay'ee jaallata ibiddi qoraatti irraa didicha balalalal jedhe irraa boba'uudhaaf Museen egaa abidda isa baay'ee qoraattiitti gammadu kana ameen haleluuyaa abiddi qoraattii michuu godhate otoo hin taane boba'ee akka garaasaatti ifuuf daaraa ishee gochuuf barbadeessuuf kanumaaf uumame waan ta'eef itti gammada ameen haleluuyaa afuurri qulqulluun gaafa isin qoraattiitti waamtan baay'ee gammada baay'ee daset amma fakkeenyaaf dur adaarii faayiroo bultan amma asittillee yoo ta'u baate biyyatti otuma namni immugaa gaaf tokko abbaan mirreetii tokko hirrafe sabis rafaa olee mugaama olee abbaan mirreetii sirrafe rafaa oolanii rafaa hundumtuu jilgeenfatee maraaf abbaan mirreetii waaqa isa gargaaree dura naqqa'ee ka'e sammuutti deebi'ee harka chap godhe hundumtuu hunda dammaqe akkuma hafuura keessa taanee rafne hafuura keessa taanee immoo kaanee kadhannaa keenyatti fufne achi booda gaafa akkas dadhaban kana namni maal godhaa seexana ifanna jedhama asiin kan nuftan akkas kan gootan maaloo kan gootan ol fuudhee kan fuudhee seexana ifachuu gaafa ka'u ammoo xarabeessaan jijjiguu jalqabu dhugaa miti amma wantichi magaalatti wayin arganii budaa arganii maal arganii ifataniif dhiisanii miti sababuma qoraattiitti abidda facaaseef namni guutama waan ta'eef haleluuyaa
Museen egaa itti goree gaafa inni ilaalu qoraattii gubatu kanatti goree gaafa inni ilaalu arraba ibiddaa keessaan sagaleen gara isaa dhufee jedha. Sagalee Waaqayyoo isa waaqarraa dhaga'uu kan barbaadan darga keessan ol kaasaa. Bakka inni qoraattii gubu sanatti fuula kee naanneffadhu. Sagalee Waaqayyoo kan barbaadan darga keessan ol kaasaa ergaan isinii qaba. Gara bobaa abiddaatti fuula kee naanneffadhu. Abiddi Waaqayyoo inni qoraattii gubu hafuura qulqulluu jedhama. Qoraattiin immoo illuminaatiidha. Gosa seexanaa hundumaati. Xonqaa ishee safara keessaatii jalqabee hamma Luusferi isa lafa jalaatti walitti ida'amanii hundi isaanii qoraattii jedhamu. Hadhaa koo nan biyya lafaa fixa jedhee kan dhaadatu. Qoraattii koo keessaan hadhaa darbadha kan jedhu seexana. Luusferiidha. Saaxinaa'eeliidha. Dhageeffadhaa egaa. Achiiti ibiddi kanaaf qoraattii kana baay'ee jaallatee isa kana ergaa Yihuudaa maal jedha? Guyyaa gorra'amuuf Waaqayyo isaan ka'e jedha. Abiddi isaanuma gubuudhaaf uumame. Qoraattiiwwan kun immoo abidduma kanaaf dabarfamanii kennaman. Kanaaf hin holota hafuurri Waaqayyo. Hin holota akka Paaster Beeniin jedhee maaloo daqiiqaa 5 naa kenninaan jedhee wayyaa koo qabee harkisee gaafa galagalu namni hin jiru. Halleluuyaa. Hafuura qulqulluutum. Nam bololi'an ture kutaa manaa sadaffaa keessaa gubbaadha. Kottu raati nyaadhu naan jennaan gaafa gadi bu'uuf ka'u maaloo daqiiqaa 5 naa kennee na qabee ol deebi'een achi deebi'ee hafuura qulqulluu galanni siif ta'u halleluuyaa baba echaa ol daqiiqaa 5 na gaafate yeroo dheeraan kenneef jedhe. Achirraa gaafa gadi bu'ee hanqis koo keessan jira jedhee ammeen koo koriiderii irraa xaraddi jedhee isa mana keessa halleluuyaa jedhu jaartiin koriiderii irraa dirgim. Haa ta'u iyyuu malee isa cabsu isa ajjeesu mini kufaatichi guutamtee kufte. Halleluuyaa. Hafuurri qulqulluun qoraattii kana karaa kee gubuu barbaada. Sirraa boba'ee qoraattii gubuu barbaada. Egaa Yesuus Kiristoos akka arraba ibiddaa kanaatti akka isin aangoo irratti qabaattaniif qoraattii kana fannise. Qoraattiin fannifameera dhee akka hin jalqabe. Ayyaana qoraattii boba'u abiddaa keessaa argamee jedha ba'u seera ba'u boqonnaa 33 lakkoofsa 16 irratti. Ayyaanicha dibaticha isa qoraattii boba'u keessaa argame jedha. Achi qoraattiitti abiddi qabatee asii dibata hafuura qulqulluun namatti qabata. Qoraattii wajjin walii galanii seexanaa wajjin walii galanii cubbuu wajjin walii galanii hafuura qulqulluu waamuu jechuun gizee maasallafii aanamu. Daqiiqaa masana maqaa kadhannaan maqaa waaqeffannaan ofirraa baasuu irraan ganeef waan tokko faayidaan qabu. Maal jedha macaafni hin jedhe achi qoraattii gubata otuu qoraattii irraa abiddi boba'u ayyaanni guddaan argame jedha. Mee macaafa keessan baasaa dubbisaa yoon jedhu teenataa jabdu seera ba'uu 33:16. Ayyaana guddaa qoraattii gubatu keessaa isa argame. Ayyaanni guddaan kun isa utubaa abiddaa waaqarraa gadi buusuu danda'eera. Ayyaanni guddaan kun isa galaana diimaatti dubbatee karaa gidduu baasuu danda'eera. Ayyaanni guddaan kun isa dhagaatti dubbatee bishaan as kenni jechuu danda'eera. Ayyaanni guddaan kun isa mukoota biqilchee gaaddisa Israa'el irra qabuu danda'eera. Ayyaanni guddaan kun isa lafa onaa keessatti sibiila diimaarraa bofa hojjetee saba dhumaatii oolcheera. Ayyaanni guddaan kun isa lafatti dubbatee afaan bansiisee ilmaan qoraa liqimsee saba warra kan akka hin xunne godheera. Lafti raafame. Asiin baqa jallaan liqimsaa isa nagaa nan bisa. Jallaan liqimsaa isa nagaa nan bisa ture. Safaraan qabu. Ayyaana akkamii? Ayyaana guddaa. Maal keessaa argame? Qoraattii abiddaa boba'u keessaan yeroo jalqabaa biyya lafaatti mul'ate jedha. Ameen halleluuyaa. Qoraattii irratti aboo fudhadhaa galaa. Barri kun barati qoraattii guggubaa baatu haa ta'u. Yesuus Kiristoos egaa qoraattii kana mataatti kaa'atee as bahee jedha. Gara ijoo dubbii keenyaatti deebina fixaa jirra. Ilaa kee dhagaa Yesuus gooftaan qoraattii kana mataatti kaa'atee as bahee jedha. Baatee as bahee jedha. Ilaala reebaniiru. Jalqabatu namni rukutiin dafqa dhiigaa dafqeera. Galanni isaaf haa ta'u. Dafqa dhiigaasaaf galanni haa ta'u jedhaa warri dhagaa jirtan. Fayyaa ta'a. Isin haa eebbisu baga jettan. Amma immoo ajaja koof miti coba sana warri argitanii beektan utuu Yesuus irraa cobuu namni argee beeku yoo jiraate dafqa dhiiga keef galanni siif haa ta'u jedhaanii Yesuusiin. Warri argitan jiraa dabalaate. Gaafa sana bira dhaabbattanii ilaaltanii warri argitan yoo jiraattan jedhaa. Isin haa eebbisu gooftaan. Argine moo argine gaafas? Jirra moo jirru gaarichar? Maaliin jirra? Hafuuraan eenyuun nu geesse? Madaa zinaacha Yesuustu nu geesse. Halleluuyaa! Ani isin keessa isinoo Yesuus achi dhaqeera dhuguma jettee amanta taanaan ati Yesuusin qabda taanaan ati achi turte jechuudha. Isaa wajjin Golgootaatti ol baanee fannifamneerra. Isaa wajjinis duuneerra. Isaa wajjinis waraanamneerra. Isaa wajjinis gonfoo qoraattii godhanneerra. Shaddala bagarra bagana wada namarra.
michoota Kiristoos ameen jedha. Yesus Kiristoos wajjin gonfoo qoraattii kaannee gaafa deemnu namoonni nutti geessu gowwaa jazbaa faaraadha namootaaf nuyi garuu waan godhaa hin rubeenna. Qoraattii sana gara abiddaatti geessaa jirra. Abidda keenyatu iddoo sanaa fidi qoraattii kana gara koo'edhaa jira. Sassaabeera sirraa qoraattii gara abiddaatti aboonaa kenname humna dhiiga Yesuusin. Sassaabeera jireenya keerraa. Zabbar dambartee walaboo. Rababa garuu qoraattiin hin gubatu tureedha. Amma irraa boba. Powerless godha. Hadhaasaa guba amma. Qoraattiin gubu miti amma. Bara Musees akkas ammas akkas. Qoraattiin kun akka inni hin hojjenne godha. Mana hidhaatti gadoofna amma nuun seetan malee gaanamitti gadi hin darbannu. Gaanama amma cufaadha. Nama keessaa yeroo baatu siyoolitti gadi bu'i qileetti gadi bu'i jechuun maal agarsiisa? Irraa bobaa qoraattii irraa. Garuu qoraattichi hin gubatu jedha. Kun maal agarsiisa? Hadhaan isaan gubataa qoraattiin isaan gubatu. Guyyaan gubamu immoo guyyaatti gaanam banamu gaafa Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufu. Ammaaf tuullaa magaaziniitti qoraattii walitti qabamus yoolitti walitti qabaa oollanuun. Xinqolaa digimtii yeroo cirrus yoolitti walitti qabaa oolla. Ergamoonni Waaqayyoo kana hundumaa sassaabanii abiddaan gubu jedha macaafni. Seexanoota tammas yoolitti gadi ajajaa ooltu ergamoonni Waaqayyoo achi guuranii abiddaan gubuuf jiru. Yaa diinota qoraattii baga gammaddan ergamoonni Waaqayyoo gubuu qoraattii si walitti qabaa ooltan karaarraa si walitti qabdanii hiitanii keessan kana gubuudhaaf si gargaaruuf hin dhufu. Ameen. Yesuus gooftaan egaa kaatee ol ba'ee dafqa dhiigaa cobseera. Okay. Reebameera. Mataa amma miillaatti reebameera. Barruu isaa keessa mismaarri ba'eera. Cinaachas waraanameera. Haa ta'u iyyuu malee xabaq godhee dubbata Yohaannis. Maal jedha? Gonfoo qoraattii kaawwatee gadi ba'e. Gonfoon maal? Mootummaa agarsiisuuf koffiyyaa keppiisa naannee jiru kana asuma gadi lixa akka kaatolikoonni nama kaatan kana. Kaatolikii yookaan mootonni Ingilizii amma miidiyaa irraa argitan kana akkasitti kaatu warqee qulqulluu irraa mootummaa agarsiisuudhaaf. Yesuus mootii moototaati. Ameen haleluuyaa. Warri isinitti tole jedhame Yesuus gooftaadha jedha. Mootii moototaati jedha. Gooftaa gooftotaati jedha. Waaqa waaqotaati jedha. Gooftaa gooftotaati jedha. Dandaadha jedha. Waaqa irratti Yesuus gooftaadha. Lafa irratti Yesuus gooftaadha. Yesuus gooftaadha. Yesuus gooftaadha. Ergamoota irratti gooftaadha. Si'ool lafa jalatti gooftaadha. Gaadam irratti gooftaadha. Iddoo warra du'anii sana irratti gooftaadha. Roomaa 14:9 maal jedha? Gooftaa warra jiraniif, gooftaa warra du'anii ta'uudhaaf Kiristoos du'ee deebi'ee jiraate jedha. Lafa jalatti gooftaadha kan nuyi jennuuf kanaaf. Haleluuyaa. Samii irratti gooftaadha kan nuyi jennuuf ergamtoonni kufanii waan sagadaniif inni gooftaa keenya waan jedhaniifidha. Ameen ameen. Mootiin amma dhaga'u kun egaa mootummaa isaa agarsiisuudhaaf yaada isaanii micciiree warqee ofirra keessisuu hin danda'a ture. Hin goone garuu. Maal kaatees ba'ee qoraattii. Qoraattii kaatees ba'ee dhiiga isaa dhangalaase adda tokkooni dhiigni asirras karaa hundumaatiin addarra yaa'e. Addaan wal beenna waan ta'eef addunyaa guutuu dhiiganni nuuf lolaase argee jenna. Uumama hundumaatti argee jenna. Addunyaa humti kun guutummaan maaliin wal beeka? Fuulaan wal beeka. Dudda koorra masqalii jira ta'e urjii jira ta'e waan jiruun qoma koo hin beektan homaa hin beektan. Even irree kana yoo waan bodii uffadhe malee hin beektan. Namni hundumtuu dhossaa malee kan inni wal beeku fuula. Kana fuularra addarra lafa boba'u sanarra. Ameen. Gaafa ol ba'ee akka biiftuu boba'e iji namaatti jechuun danda'u ture jedhe Yohaannis. Maaf boba'e beektu al takkaa dhiigirra yaa'e waan ta'eef yeroo ol ba'u immoo badhaasa isaa fudhate biiftuu ta'eefe. Har'a dhiiga boo'aa kan ooltan Kiristoosii wajjin jirta qoraattii gubaa jirta taanaan gaaf tokko iji irra mimmaayyasu kun barbadaa biddaatti geeddaramuuf jira. Nama baay'atameen jedhan seeyyan. Haleluuyaa. Warri har'a imimmaan ofirra yaaftan imimmaan lolaasaa sanyii kan facaasan kolfaa bisii amma todhamee barreeffamee jira. Gooftaan kee addarra dhiiga yaafatee ol ba'ee samiitti ol ba'ee akka biiftuu saafaa akka ife akkuma kana ija keetti himi. Garaa kee jabeeffadhu jedhiin ija keetiin gaaf tokko akka biiftuu saafaa balaqqeessuuf jirta gaafa ol baatu. Kan qoraattii gara biddaati. Kan kee gara ulfina bara baraati. Gooftaan egaa gonfoo qoraattii kaatee as ba'ee jedha. Maal jennaan? Gooftummaa qoraattii sassaabee tarage jedha. Maal qoraattii maalirraa muka maalirraa hojjetan laata qoraattii kana jedheen akka sirchi gochuu wayii yaale sokorruun jira, kombolchi jira, laaftoon jira, baalaan darbatteen jira, agamsi jira. Akka koo warri baadiyyaa sa'aatissaa guddattan gosa baay'ee beektu. Baalaan darbatteen nan haaffisee utaalaa tureera na keechaa saawwatissaa tureera. Hunkutaa sadii wayii baradhu. Warri hadhaa qaban jiru nama naaffisu.
Maalu marraa hojjetame qoraattiin kun laata? Kombolcha yoo ta'e immoo lafa uleensaa jirman taane dameesaa yoo ta'e inni illee ta'uu danda'a. Jedhee gaafa laalu maal jedhanis qoraaranni gosa qoraattii addunyaa kanaa hundumaa kan bakka bu'u muka qoraattii cimaa irraatu walitti xaxanii gomboosaa kana naannessanii mataatti gaddiran jedha. Pirambiyaa doossi biqilaaba. Yeroo jedhamu kana wanti qoraattiin kun irraa hojjetame qoraattii simbiloo waan akka kombolchaa miti amma kombolchi lixee ma ba'a. Qoraatonni adda addaa lixanii ma ba'u qosorruun faamaa haphii xinnoodha hin baatu nama keessa baddee nama rakkifti malee ituun baati ta'eeti miidhaan qabdu. Warri hadhaa qaban waan akka agamsaa waan akka baalaan darbattee immoo jiru. Isa hadhaa qabu sanarraatu akka finyootti siirkeliin qoraattiin kun kaa'amee itti gaddirame jedha. Kan hin mo'amne maali? Kan hin mo'amne maali? Qoraattiidha waan ta'eefi isa fuudhee fannoo tolba'uu jaallata Yesuus. Kan isin musliimoon gaafa reeffa isaa fannoo irraa buusan qoraattis buusanii wajjin awwaalan kan jedhu hin jiru. Yesuus cubbuu ilma namaa, abaarsa ilma namaa, dheekkamsa ilma namaa isa Addaamitti dubbatame sababa Addaamiif lafti kan biqilchite kana lafarraa buqqisee Yesuus immoo dhaqee buqqaatuu ishee fannoo irratti dhiisee achirraa gadi bu'e. Oo Yesuus du'aa ka'eera haleluuyaa. Qoraattiin fannoo irratti hafeera Yesuus Kiristoos garuu du'aa ka'eera. Gosseera mana keerra. Yesuus Kiristoos qoraattii fannoo irratti hambisee ofii isaatii garuu fannoo irraa gadi bu'e. Kiristoos fannoo irratti waaqa lafa raasee qoraattiis foon Yesuusis dhiisee deeme. Ilaa fuura warra keettan kennadha. Eelo masa baktan chaawo. Sanbata guddaa barii deebi'ee dhufee foonsaa sanatti galinna awwaala keessatti. Warri foonsaa sana iddoo Simoon qopheesseef sana ka'an immoo qoraattii wajjin awwaalan hin jiru. Qoraattiin fannoo irratti hafe mukniif qoraattiin wal irratti hafan. Addaamiin maa Waaqayyo maal jedhe qoraattii biqilchas lafti sababii keetiif jedhe. Isiniin immoo har'a ilmi Waaqayyoo Yesuus akkas isiniin jedha. An abaarsa qoraattii sirraa fanniseera jedha. Barri waraanamuu kee darbeera qoraattiin fannoo irratti hafe jedha. Mucaan sila isiniin jedhu jireenyaa kanatu isatu yeroo namatti waan kana babbaafnu kana maal gootatti kana rookaa ture. Hannoo gooftaa keenya yeroo jedhan kana kanatti konni hin fannifamne kun abaarsa qaba kun qoraattii qaba. Abaarsatti cinqaare jedha jedhee baasee dubbisaa. Yeroo hundumaa arrabsoodhaan gargar ba'u jaraa wajjin isin kadhanna isin sossobna seeru sadan dubbifanne. Hagaan Waaqayyoo keenya ulfaatu. Maal jedhee gooftaani qoraattiin ni baatee ol ba'e mataa isaatti fuudhee cubbuu ilma namaa Waaqayyo fuudhee irra Isaayyaa 53 maal jedha? Sababa balleessaa keenyaaf adabame reebamee caccabsame Waaqayyo balleessaa keenya isarra kaa'e jedha. Balleessaa keenya cubbuu keenya abaarsa keenya sanyii keenya hundumarraa duguugee Waaqayyo bifa geengootiin maree Yesuus irra keessise. Ilaa akkana dubbiin. Waanumti kan seexanaa nama godhu hundumtu abaarsa. Waanumti Waaqayyo irraa adda nama baasu hundumtu cubbuudha. Kana hundumaa al tokkicha geengoonsaa giloobiinsaa sassaabee mataa Yesuus irra kaa'uusaa agarsiisa. Fuudhee ol ba'ee fannootti. Ameen haleluuyaa. Fannootti ol ba'ee Yesuus fuudhee achuma irratti dhiisee ofii gadi bu'e. Fannoo barbaannadhanii abidda meeqa qabsiisan. Qoraattiin isuma gaafa sana muramtee mataa isaatti xaxamtee wantoota hin barbaachifne wantoota Yesuus duukaa boollallinne achii hin kaane. Wantoota faayidaa hin qabne du'uusaa booddee wantoota hin hojjenne hedduu wajjin seenaan ishee achumatti raawwatame. Harka keessan mirgaa ol kaafadhaa ergaan isinii qaba. Yesuus Kiristoosiif ulfinnaa ta'u. Warri dhagaa irratti harka keessan ol kaafadhaa. Ilaa Waaqayyo akkas isiniin jedha ameen. Akka waldaatti qoraattiin isin irraa gubata. Humna fannoo Yesuusiin bara haaraa kanatti bara isinitti qoraattii gubdaniidha. Wuxxiin qoraattii garanaa ol ka'ee garasii ol ka'ee garasii ol ka'ee garasii ol ka'ee waldaa kana irratti damee dheereffate harka wal qabate daarateera har'a. Humna dhiiga gooftaa Yesuusiin. Akkuma kana hojjetaa dhama'aa kadhachaa barachaa abbaan fedha keessan erga ol kaafadhaa isaa abbaan dadhabdan immoo gaddeeffadhaa dhimma rakkoon qabu. Dhama'aa gidiramaa muddamaa tasaqaayaa kan turtan ganamaa galgala kan waraanamtan dhukkubbiinsaa kan isin hin dhiifne humni fannoo gidduusiif galeera siin jedha. Haleluuyaa. Lazaba gana wadiyaa. Ganama dhi'ee bari'u dhukkubbiitti kan dammattan dhaggeeffadhaa. Waraanameera sirraa humna fannoo Yesuusiin. Guyyaa dhufee darbu hundumaa dhiphinaaf gidiraatti kan isinii bari'u kan isinii dhi'u. Hinyaatun nudduun uffattu nami kan isin irratti hin beekne yaaddoorraa namoonni addaan hin baane. Facaaftanii gatiin dadhabbii keessanii waa biraa kan isinii ta'u. Gaarii gootanii hamminni kan isinii deebi'u. Maali yaa Waaqayyo ammaalirraa uumame kan jettan namoonni akkasii dhaggeeffadhaa. Qoraattiidha ilmi Waaqayyo arraba biddaa irratti ergeera.
qoraattiiwwan iddoo jirtanii dhaggeeffadhaa. Namoota Waaqayyoo irratti hin hojjettan. Ijoollee mootummaa irratti hin hojjettan. Waldaa Waaqayyoo irratti hin hojjettan. Qoraattichi fannifameera. Rukutameera. Addunyaa yoo filateeyyuu. Caakkaa yoo filateeyyuu. Caakkaan gosa hundumaa qaba hubadhaa. Ilmoon namaa mandaaraatti jiran yoo isa filataniyyuu aangoon Luusfer hadhaansaa har'a sirraa gubateera. Dhaadachuutti bufa. Fokkoruutti bufa. Lola kaasuutti bufa. Naannee gorara caccabsuutti bufa. Haa ta'uyyuu malee hadhaansaa keessaa fuudhameera. Dimana bana wadiyaariyaa. Harka keessa ol kaasaa ameen jedha. Inni ilma dubartitti karaa ishee kan dhalatu mataasaa buruusa jedhamee akka barreeffame. Akka Museen dhaabbatee ilaale qoraattii gubatu agarta. Jawwee gubatu agarta. Arraba biddaa sitti qabatu agarta. Arraba biddaa sitti ajaajee. Waddam arraba gana wadiyaa. Harka keessa ol kaafadhaa. Dibata keerraa qoraattii gossee arraba biddaa sitti ajaajeera. Ayyaana keerraa qoraattii gossee humna gaara siinaa sinitti ajaajeera. Ajaajeera. Hagubatan maqaa Yesuus gooftaan. Barri kun baratti qoraattii fannoo irratti ilaalamaa. Barri kun baratti qoraattii irraa abidda argituudha. Abiddi inni bara nama bahu siif humna, siif waaqayyummaadha. Siif ilma Waaqayyoo bakka bu'uu mucaa Waaqayyoo Yesuusin bakka bu'uudha. Qoraattiidhaaf garuu hadhaarraa kolaafamuudha. Hadhaarraa adda bahuudha. Ameen haleluuyaa. Galata dhiyeessaa gooftaadhaaf.